Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 19:25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitiin Aayilsaatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akkam ooltan wixataa muddee 5 bara 2016 kalakkoobsa Itiyoophiyaatti immoo sadaasa 26 bara 2009 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti. Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaati. Mataan oduu senatarri Ameerikaa tokko Dr. Mararaa Guddinaa hatattamaan haa hiikaman jechuun mootummaa Itiyoophiyaaf waamicha dabarsan. Koongireesiin Federaalawaa Oromoo ibsa dheengadda baaseen hoogganaan paartichaa torban darbe qabamanii hidhaman labsii yeroo hatattamaas ta'e seera Itiyoophiyaa tokkollee hin cabsine Dr. Mararaan hatattamaan hiikamuu qabu jechuudhaan dubbatee jira. Abbaan alangaa Itiyoophiyaa mana hidhaa Qilinxoo gubatee tureef namoota 23 sababa sanaan ajjeesaman jedhu wajjin haala walqabateen hidhamtoota 38 irratti himannaa torban dabre dhiyeesse ilaalchisuudhaan abukaatoo seeraa asoofsiisnee jirra. Kun qophiilee keenya keessatti kanneen dhiyaatan dhaggeeffattoota keenya ispoortiif qophiilee adda addaallee ni qabna. Waan maraaf haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma oduutiif tujube. Durataan Koongireesii Federaalawaa Oromoo ittaanaa madirak Dr. Mararaa Guddinaa seera biyyattii kamiinuu kan hin cabsine ta'uu isaaniif kan isaan hidhamaniifis kan isaan hoogganan qabsoo karaa nagaan geggeeffamu mootummaa waan yaaddesseef jechuudhaan Koongireesiin Federaalawaa Oromoo ibsee jira. Mootummaanis gamasaan Dr. Mararaan kan hidhamaniif qaamotii shororkeessummaan himataman waliin waan argamaniif labsii yeroo hatattamaa sanarra daddarbanii jedha. Paartiin isaanis hoogganaan isaa hatattamaan akka hiikamu gaafachuu ibsi kun beeksisee jira. Gabaasaa Mallaskaachoo Ammahaa namoota dhiyeessa. Koongireesiin Federaalawaa Oromoo sanbata dabre kana jechuun muddee 3 bara 2016 ibsa barreeffamaan facaaseen bulchoota abboota irreetiin miidhaan uummata Oromoo irratti geggeessamu kan yeroo dheeraa ture ta'us uummatichi yeroo tole jedhe boodatti deebi'ee hin jiru jechuudhaan jalqaba. Qabsoon mirga uummatichaa geggeessamu akka addaan hin citin eeruudhaan qabsaa'ota yeroo adda addaatti qabsoo Oromoo keessatti qooda jajjabaa gumaachanillee tarreessee jira. Kanneen keessaa tokko Dr. Mararaa Guddinaa ta'uu kan dubbatu ibsi Koongireesa Federaalawaa Oromoo kun Dr. Mararaan uummata Itiyoophiyaatiif keessumaa uummata Oromootiif umrii isaanii guutuu qabsaa'aaf qabsoosisaa akka turan ta'ullee hubachiisee jira. Gamtaan Awurooppaas baatii dabre keessa gara Biriselsitti isaan waamuunsaa kana hubachuudhaan haala biyyattii keessa jiru akka isaan ibsaniif ture jedha. Koongireesiin Federaalawaa Oromoo maaliif akka ibsa kana baase miseensi koree giddugaleessa paartichaa obbo Xirunee Gamtaa akkanatti ibsan. ዶክተር መረራ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ወይም ሌላ ዶክተር መረራን ለብሲ የሮ አተተማስ ተይ ሴራ ከብራ ጨብሰ ተኮሌን ቀቡ በካ ከሚትዩ ታናን ወኒ ዶክተር መረራን ኢትሸከመ ሂመና ሁንዴን ቀምኔ ተውሳፊ ከዶክተር መረራን ሆገነሙ ቀብሶን ኡመታ ከራነጋ ገጌሰሙ ፈቸልሲሱ ዮካንሞ ቀበኔሱ ታኬከመ kun kan godhame ta'uu ibsuudhaaf kana baasnee jiru Dr. Mararaa irratti himannaan dhiyaates akka hiikaman himannaan kunis akka irraa ka'u gaafachuudhaaf jechuudhaan dubbatu obbo Xiruneen. Ministeerri waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa Itiyoophiyaa Dr. Nagarii Leencoo xumura torban dabreerra ibsa gaazexeessotaaf kennaniin Dr. Mararaa Guddinaa to'annaa jala galfamuun isaanii labsii yeroo hatattamaa cabsuu isaaniitiin akka ta'etti dubbatan. Keessumaa kanneen paarlaamaa biyyattiitiin akka shororkeessotaatti moggaafaman waliin argamuu isaaniitiif waliin ibsa baasuu isaaniitiif labsii yeroo hatattamaa sana cabsanii jiran jechuudhaan dubbatanii turan. Obbo Xirunee Gamtaa garuu yaada kanan fudhatan. Dr. Mararaan heerawwan biyyattii keessaa tokkollee akka hin cabsiin kanneen isaan himataniif isaan yakkanillee ni beekan. Dr. Mararaan haala yeroo ammaa biyyattii keessa jiruuf gara kamitti akka deemaa jiru
ibsuudhaaf waamicha gamtaa Awurooppaatiin dhiyaateef simatanii walgayii sanarratti argaman malee dhaabota shororkeessotaa waliin dhaabatan ka jedhu kaayyoo Dooktar Mararaa miti. Warri isaan himatanis warri isaan yakkanis kana ni beeku jedhanii jiran. Dooktar Mararaan haala ammaan dura ta'ee hin beekneen qabamanii yeroo sa'aatii 8 hin guunne keessatti mana murteetti dhiyeeffamuu isaaniillee obbo Xurunee Gamtaa dubbatanii jiran. Gama biraatiin miseensa koree sanatii dhimma hariiroo alaa Yuunaayitid Isteetsi kan ta'an senatarri Ameerikaa Ben Kaarden erga torban darbe Dooktar Mararaa Guddinaa rakkoo biyya ofii keessaa paarlaamaa Awurooppaaf ibsanii biyya ofiitti deebi'anii hidhamanii booda ibsa baasanii jiran. Dooktar Mararaan miseensa garee mormituu tokkicha mul'inatti faallaa mootummaa Itiyoophiyaa dubbatan hatattamaan gadhiisamuu qabu jedha ibsisuun. Mormitoonni yaada isaanii ibsuun hidhaman isaan qofaa miti. Kanaaf hidhamuun isaanii immoo innuma walabummaa heera biyyattii irra taa'ee jiru kabajuuf cichi dhabamuusaa kan nama jeequu jedha ibsi senatarri Ameerikaa baasan kun. Ibsisuun itti dabaluudhaan mootummaan Itiyoophiyaa hiriirtota mormii lammiiwwan Oromoo irratti waggoota darban keessa dararaan raawwateef ajjeechaa humnootiin nageegumsaa raawwataniif kan itti gaafatame xiqqoodha. Mootummaan Itiyoophiyaa gaazexeessota mara miseensa garee mormituuf qabsaa'ota hawaasa siivilii to'annaa jala oolchee gadhiisuu qaba. Waltajjiin siyaasaa banaa akka ta'uuf tarkaanfii hiika qabeessa fudhachuudhaan qaama hawaasaarraa uggura yeroo ammaa randeebiyaa caasaa hawaasaarra uggura yeroo ammaa kaa'e kaasuu qabaa jedha ibsi kun. Itiyoophiyaa fi Yuunaayitid Isteetsi michoota waliiti. Kanaaf mootummaa jijjiirama siyaasaa qaama hundaa hirmaachiseef dhugumaan uummata bakka bu'u ta'uusaa mul'isuuf tarkaanfii akka fudhatuun gaafadhaa jedhan senatar Ben Kaarden ibsa baasaniin. Manni maree bakka bu'oota uummataa naannoo Tigraay gumii hatattamaa har'a geggeesseen taayitaa pirezidantii naannoo obbo Abbaay Walduutiin har'a ganama dhiyaateef raggaasisee jira. Manni maree sun muudama itti gaafatamtoota waajjiraalee 6 pirezidantii gameessa mana murtii naannoo sanaaf itti aanaasaa koomishinara ooditara olaanaa naannoo sagalee guutuun raggaasisee jira. Obbo Abbaay Walduu muudamni kun naannoo sana keessatti sadarkaan kan geggeessame sochii haaromsamaa hordofuudhaan geggeeffame jedhan. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Lammiiwwan chaayinaa hedduun duraan Doonaald Tiraamp pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi ittaanu ta'uun filatamuu simatanii jiran Beejingiif akka injifannootti amanuudhaan akka nama daldalaatti nama bakka bu'aa caala milkaa'ina qabaa jedhanii amanan turan. Haa ta'u malee duraan bilbilaan boodarra immoo ergaa tiwiitarii ergameen ilaalchisuun battala jijjiirame. Jimaata darbe Tiraamp danqaa dippiloomaasummaa ture cabsuudhaan pirezidaantii Taayiwaan Saay Ing waan waliin bilbilaan dubbatan oduu namaaf qabnu kanuma. Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ardii keenya keessatti waa'ee hogginicha Kuubaa durii du'aan boqotanii waa'ee Fidel Kaastiroo waan namatti dhaga'amu wal fakkaataadha ka jedhan ittaanaa dura ta'an Koomishinaa Afrikaa Erastes Mo'enchaa fira isaan caalu argachuu hin dandeenyu jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii turan. Lammiiwwan Itiyoophiyaa dur Kuubaatti baratan sirna yaadannoof nagaa dhaaminsaa hogginicha Kuubaa duraanii sanaaf qopheessan irratti argamuudhaan kana dubbatan. Hoogganaan kun gabaasaa Iskindir Fireew soraatu dhiyeessa. Warri Itiyoophiyaa durii Kuubaatti barate pirezidaantii Kuubaa Kaakalee awwaalan kana galataa fi waan hedduun faarse jabaa hariyaa jabaadhanillee dabalan qophii tan ambaasaaderotaa fi nama hedduutti finfinneetti walitti dhufe. Viva por siempre Fidel! Viva Fidel! Hasta siempre comandante! Ittaanaan Koomishinii Waldaa Afrikaa Irraattuu Mu'eecha akka Iskindar Firee oduu Finfinnee nu erge keessatti jedhetti yoo waan Fidel Kaastiroo dubbatan imimmaan qabachaa nami kun qalbii addunyaa keessa waan akka akkaatiin yaadamullee Afrikaa nam galataa jedha. In Africa there is independent confusion. The mixed reaction was Akkan jedha Afrikaa keessatti wanni wal falamsiisan jiru Kaastiroo nama dhiiguu fi jissee Afrikaa bilisoomsuuf carraaqe jaala dhugaatii qalbiteen keessallee hin baduu jedha. Akka jechi koomishineera kanaatti Kaastiroon Afrikaa waan hedduun gargaare.
that Cuba is not endowed with a lot of resources, but has given the little. Kan jedhu Kuubaan biyyi qabeen guddoo qabdullee miti qabeen uumamaa guddoollee hin qabdu waan xiqqoo qabdammoo namni hin dhoowwatte tanumirraa fuutee Afrikaan qarqaarte Afrikaanii nu humna akka jabeeffannullee waan hedduun nu qarqaarte jaala kenna jabaa waan hedduun galateeffannaa jedha. Ambaasaadder Taayyee Isqesillaasee nama ministeera haajaa alaa Itoophiyaa fuula bu'eetiin yaadannoo kaastiroo tan irratti dubbate waan Kuubaan bara pirezidaantiin Soomaalee Siyaad Barreen Itoophiyaa hadhe nuu baate hin wallaallu jedha. When we were denied the arms that we paid to defend our territory. Gaafmi waraanaa kadaarii teennaan nama ofirraa uttifachuu fi bitanne hurum kennaan bitanne fudhachuu nu dhowwan sunitti namni nu qarqaare Fidel Castro malee hin jiru kana hin deenullee waan ijoolleen Kuubaa 160 nu tolchite jireen nufi nuu kennite qabeen nufi nuu kennite tanallee wallaalu galata galchinaafii jedha. Geetachoo Iyyoob namganna 3 Kuubaa barate ammaan tana deebi'ee hojii mataa ofii hojjechuu jira. Kuubaan biyya galata guddaa irra qabnu jedha. ከዛሬ 40 እና 50 ዓመት በፊት በአፍሪካ በላቲን አሜሪካ በኤዥያ በሚድል ኢስት ganna 40-50 dabran keessatti Afrikaa keessatti Laatiin Ameerikaa keessatti jiddugala bahaa keessa Eeshiyaa keessalleetti namni biyyi fi bilisoomfachuuf qabsaa ba'e Fidel Castro tan irratti qabeennaaf lubbuu fi nuu kenneetiin biyyi teenna waan hedduun qarqaaree jedha. Ijoolleen Itoophiyaa durii Kuubaatti baratan hedduun doktor kaan injineera kaan namu barumsa akka barate namu waan hedduu Fidel Castrootiin galateeffatu qaba. ልጅ ነኝ ልጅ ብዬ ነው ማስበው ቃላት የለኝም ካስትሮን አንጋፋስ nam xiqqaa waan kaastroon jedhee galateeffatu hin beeku Fidel Castro kalee lafinni itti dhalate Santiago de Cubaatti awwaalane awwaala Santa Ifjeenya keessa jedhan akka aadaa isaaniitti reeffi isaa gubaniitiin daaraa reeffi isaa kiiloomeetirii 1,000 olii lafa geessanii lafa uummatillee baay'ee simatu geessaniitiin keessumattuu iyyuu yaadannoon tuni gaafa mootummaan Baatistaa bara 1959 Fidel Castro faan gargalchanii kan uummatillee baay'ee simatu sunitti jechuu fi karaa hagan geessaniitiin lafa dhaloota isaatti awwaalan Fidel Castro akka maqaa isaatii fi waan akka akkaatiin mallattoon yookaan ammoo homa hin moggaafamne dhaamate qophii Finfinneetti ulfinni isaatiif qopheessan tan irratti warri durii Kuubaatti barate waltajjii hariyyummaa Itoophiyaatiif Kuubaa jedhu walitti dhufeetiin Castro waan hedduun galateeffate. Viva por siempre Fidel! Viva Fidel! Hasta siempre comandante! Dhaggeeffattoota keenya amma yeroon galgala keessaa 2:43 ta'ee jira. Waashingten diisiitti immoo waareerra daqiiqaa 43 dabre. Qophii ispoortii. World Male Athlete of the Year is Usain Bolt. Akkuma ammaan dhageettan kana atleetii addunyaa tabaranaa beekamtuu jedhamtee badhaafamte Almaaz Ayyaanaatii fi Usain Bolt atleetotii addunyaa bebeekamoollee waan warra badhaafam keessaa tokko IWF waldaan atleetiksii addunyaa jechuu Usain Bolt atleetii beekamaa Jaameekaatii fi Almaaz Ayyaanaa durii dorgommii hedduun beekamte akkana badhaase. Gam qophii ispoortii gam kanaatiin ammoo dorgommii kubbaa miilaa ka dubartoota Afrikaa qopheessan Naayijeeriyaatti moo'e Galatee Burqaatii fi atleetiin Eertiraa Afroon Kiflellee wal dorgommii moo keessaa tokko. duraan ganzabee dibaabaatiif masareet deffaaritti moo amma immoo Almaaz Ayyaanaatti dabalama atleetotii Itoophiyaa waldaa atleetiksii federeeshinii addunyaa IWF irraa badhaasa gugurdaa argachuu jiran ijoollee tana Almaaz Ayyaanaatiif Usain Bolt jechuu atleetota addunyaa tabarana bebeekamoo jedhaniitiin jimaatti dabre badhaasan federeeshinii waldaa addunyaa kunini jimaatti dabre atleetii Jaameekaatii fi Almaaz Ayyaanaa qophii guddaan badhaase. World Male Athlete of the Year is Usain Bolt. Female Athlete of the Year is Almaaz Ayyaana. Waldaan kun akkuma reefullee jennee barumbaraan atleetota akka akkaatiin badhaasa kaan atleetota lafa guddachuu jiran jedhee badhaasa kaan ammoo atleetota addunyaa keessaa bebeekamoo jedheetiin badhaasa maqaa akka akkaa kennaadhaaf Almaaz Ayyaanaa Olompikii Biraazil tabarana irratti meetirii 10,000 irratti rikoordii haaraa moote dorgommii umsuun irratti meetirii 5,000 irratti naasa argatte gamkaanin ammoo badhaasa jimaatti dabre kennaniif kan irratti Almaaz guddoo dubbatte waan isiin jette an akka quba qabnu
osuniin duratti ammoo almaas silaa dubbisuuf waan badhaasisii kana gaafachuuf jenneetiin akka ammaan tan quuqabnu xuyyuurkee jirti biyya deebi'uu jirti jedhanii argachuu hin dandeenye akkuma arganneen itti deebiin gamkaaniin atileetiin Jaameekaa beekamaan Useen Boolt atileet of the year jedhame innillee akkuma reefu jenne almaazwaniin badhaafame Useen Boolt badhaasa kana argatee jennaani. Innilleen waan dubbii gammachuu hedduu dubbate olompikii riyoota baraanaa irratti meetirii 100 200 fi 400 taa'ulee walitti kennan irratti akkuma duraan jedhe baraanallee moo'e gammachuu tan arguu fi jiraadhe ani istaadiyoomii ba'ee namni asimachuuf dhukkisaa jedhe wanni ani ammallee dorgommii tana dhiisuu didee fi gammachuu ummatinaa qabu kanaaf dorgommii dhiisuu didee jedhe Useen Boolt atileet Almaaz Ayyaanaa namgani 25 fiigichi meetirii 500 miti 3,000 5,000 fi 10,000 irralleetti moo'uun beekamte dorgommii riyoota Biraazil taa'ee 7 duralleetti akkanummooti. Jimaati Dabrellee atileetii addunyaa beekamtu atileet of the year jedhamteetiin badhaafamte. Gamkaaniin ammoo atileetiin Itiyoophiyaa Galatee Burqaalleen maraatoonii qaxxaamur biyya Araandaa de Duwero jedhan magaala Ispeenitti guyyaa dheengaddaa qopheessan moote. Galateen olompikii baranaa Biraazilii qopheessan irratti meetirii 10,000 irralleetti 8 taate dhiyoo tanallee fiigichi meetirii kiiloomeetirii 7 fi meetirii 900 ta'a Niw Deelii irratti qopheessanillee akkanummoota atileetiin Eertiraa Aaroon Kiflelleen dorgommii ijoollee kaa'imaa ta'a kiiloomeetirii 9 fi meetirii 985 illee akkanummoo. Gamkaaniin ammoo kalee dorgommii fiigichi meetirii 22 naannoo Amaaraa Baahir Daarii qopheessan irratti akka naannootti Oromiyaatti moo'e akka kilabiilleetti ammoo poolisii Oromiyaatti moo'e dorgommiin tuniin akka leenjisaa Toleeraa Dinqaa Finfinnee irree gaafadhee jedhetti dorgommii atileetotii 300 caalan irraa wal dorgoman kaayyoon isaanii atileetoti jajjaboo dorgommii Itiyoophiyaan itti qophaa'uu jirta Ugaandaa Kampaalaatii fi shaampiyoonaa addunyaatti qophaa'uu irratti qophaa'uuf wal dorgomsiisan. Dorgommii waancaa Afrikaa ka biyyattii Kaameruun qopheessa baate Naayijeeriyaatti Kaameruunii waliin taphate 1-2 moo'ee waancaa fudhate goolii Naayijeeriyaan mooteen tan Diyeseeree Oppaaree galchee fi tapha kana nam 40,000tti magaala guddoo Kaameruun Yaawundeetti baay'eetiin daawwata. Naayijeeriyaan ganna lamaan dabranillee akkanum moote waancaan galatte Super Falcons maqaa kubbaa miilaa Naayijeeriyaa jechuu tapha kana 10 keessa. Taphalam qof moo'in akkanummoo waa dhuftu durumaayyuu Kaameruuniin tuniin tapha jalqaba irratti sila akkuma dansaa taphattullee taatullee goolii galfachuu hin dandeenye Opporenzoo tunitti goolii takkeetti tan galcheef tanumaan mootellee Naayijeeriyaan mootee jennaani nami hedduun akka hedduu ba'ee simatee fi ganna dabrellee akkanum moote kubbaa Asilaa Osheeloo Naayijeeriyaa gama itti kennittanatti isilleen taphachiistee taphattuun isaanii beekamtuun goolchitee jechuu qophiin ispoortii taatanumaa yaad qophii ispoortii irratti qabdan nu barreessanu bilbilaan Soraa Halakeeti. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Abbaan alangaa Itiyoophiyaa mana hidhaa Qiliinxoo gubatee tureef namoota 23 sababaa sanaan du'an jedhu wajjin haala walqabateen hidhamtoota 38 irratti jimaata dabre himannaa shororkeessummaa dhiyeessuunsaa himamee ture. Himatamtoota sana keessaa irra jireessaaf abukaatoo akka ta'an obbo Wandimuu Ibsaa shakkamtoonni sun yeroo qorannaa gochaan dararsaa nurratti raawwatamee jira jechuudhaan iyyachuu isaanii dubbatu. Jaallanneetu Finfinneetti bilbiluudhaan haasofsise kunooti. Namoota 38 balaa ibiddaa kan ka'e kanarratti shakkamanii akka to'annaa jala jiran ibsanii isaan kana keessaa xiyya namoonni baay'eedha. Akka carraatitti namoonni Qiliinxoo jiranillee irra baay'een ilmaan Oromooti. Baay'inni isaanii dargaggeeyyiidha. Isaan kana keessaa fakkeenyaaf Dhiinsaa Fuufaa Dirribaa namni jedhamu balaa ibiddaa kana shakkine poolisiin jecha daafii ofirraa fuudhe malee waan biraan goone jedhaa gurbichi garuu cinaatti na cabee haala malee reebame akkas kan jedhuun tura. Walumaa galatti gaa nama 38 kana keessa amma akka carraa namni lama kan maamiltoota kootii jechuudha irra boolee bulbulaa keessaa himatamaan Dhiinsaa Fuufaa Dirribaa jedhamu, himatamaan Furnaffaadhaaf himatamaan Tolosaa Badhaadhaa Gabree jedhamu, himatamaan Soddobaffaadhaa. Addata keessa dhaabatanii jarri lachuu reebamne irraa kurtii taane irraa
Hagayya 28 kaasee agartaa sansamni shiboon hidhamnee jirra, algatti hidhamnee jirra, miidhaa akkanaatirra jirra, nubidda kana kaasuu hin deemne bu'uu eeggama jirra. Hiriyyaan isaanii tokko immoo namni Abdisaa Bookii jedhamullee balaa saniin miidhamee du'ee jira. Dhallee dhaddachatti Abdisaa Bookii kun waan hin dhiyaatiniif maaliif hin dhiyaatin jennaan manni murteedhaan dhiyeessuu hin dandeenye jedhee. Jira lubbuun Abdisaan? Hin jiru. Abdisaa Bookii kun nama gara Oromiyaa kana dargaggoo wayiiti. Akkuma balaan kun galeen haga muraasaa tokko booda fidanii maatitti odoo saanduqalleen saaqin akkuma saamsamee bu'een awwaalamee. Namni du'e attamitti dhiyaatare mana murtiitti? Anis hin gaafadhee maatiin hin gaafadhee warri hiriyoota isaatis irra gaafsan balaa saniin rukutamee du'ee hin argine eessa jira jedhanii manni murteedhaa maal godhee xalayaan mana sirreessaa Qiliinxoo irraa dhufee hin jira. Xalayaan kun maal jedhaa harki dhiyeessuu hin dandeenye jedha waan jedhuufi waan inni ta'e du'ee jira addaan baasanii akka nu dhiyeessinan ajaja cimaa kennineerra nuun jedhe garuu maatiif anillee balaa ibiddaa saniin akka du'etti deemna. Reeffisaa eessa jira? Awwaalameera inni immoo awwaalameera maatitti galee saanduqni kuma saamsamee bu'ee awwaalamee jira giduma san. Nama du'e immoo manni murtii attamitti deebiseen dhiyeessaa jedhare? Amma laala shakkamtoonni namni 33 warri boolee bilbilaa kun yoo dhiyaatan tokko isaaniitiin maqaan waamama. Maqaan Abdisaa Bookii waamamnaan awwaachuu didee maal eessa gootanii jedhee manni murteedhaa itti gaafatamaa mana sirreessaa Qiliinxoo gaafannaan xalayaa qabsiisni kun noo laalaa jedhanii xalayaa yoo laala wanna xalayitti jedhanitti nimne amma of duratti du'ee jiraachuu isaa seeraan wanti beenne hin jiruuf anis akka bukaattoo maatiin illee waan tokko nutti himaa ka jedhu daddacha irratti iyyannoo afaanii galchadhee daddachi waan inni ta'e akka isin jettan kana du'ee jira, lubbuun jira, awwaalamee jira, manni sirreessaa akka waan tokko ibsee Qiliinxoon beellama itti aanutti jedhee kana nutti nagaa akkanii du'e nuti maatiin isin beekna garuu qabatamaan mana murtee irraa yookiin mana sirreessaa Qiliinxoo irraa du'eera ka jedhu ragaa barbaanneeti malee inni akka jirre namuu hin beekan hiriyoon isaatillee akkasuma umasan jedhaniitiin jedhanii. Asirratti mee obbo Wandimmu fakkeenyaaf xalayaan mana hidhaa Qiliinxoorraa gara namoota lafa murtiirra jiranitti yeroo kennamu ituu du'eera ka jedhu ta'e attamitti dhiyeessaa jedhu isaan waan biraa ta'a malee. Namni 23 du'eera balaa kanaan jedhee mootummaan biyya Itoophiyaa kunillee beeksisee jira. Isaan kana oofishaaliidhaan eebaluutu du'e jedhanii hin himne. Garuu reeffa namoota saanduqaan akkuma saamsametti bakka bakkatti fidanii akka awwaalamu taasifame. Amma maal kan nun barbaanne namni tokko mana sirreessaa keessaa yoo du'e du'atu himama kuni dhaddacha irratti himamee dhaddachi maatitti himee abukaatootti himee abukaatoon soorratti hima. Kana waan ta'eef isa kanatu haga ammaa ifa hin ta'ini. Mootummaadhaaf maatitu beeka malee oofishaalii manni murteedhaa hin beeku jechuudha. Ganaaf dura kan amma maamila kootii keessaa amma isa kana beekadheera kuuwwan illee warri ganna beellama irra turan amma beekna jechuudha sababa kanaaf. Namoota amma mana hidhaa Qiliinxoo gubachuu wajjiniin himataman 38 keessaa meeqa qabdu isin? Anamma qabatamaan guyyaadhaa warra boolee bulbulaa kana keessaa nama laman argadhee Diinsaa Tuufaatiif Tolosaa Badhaadhaa himannaan nu qaqqabe jedhanii himannaa isaaniillee fudhadhee qabatamaan kan harka hin gahin malee baay'inni isaanii ijoollee kooti jedhee san laala. Egaa kana dura gaaffiif deebii 7 dura gaggeessineeni namoota isin dhaabattaniif keessaa 4 yookiin nutu gube jedhaa yookiin nuyi nama gube beennaa baluu gube jedhaa jedhaniiruuni jettan isaan kana keessa jiru. Namni arfan kun immoo ijoolleen arfan kun keessa jiru amma nama 6 qabatamaan qaba jechuudha dhugumatti. Namni arfan kun keessumatti warra Baqqalaa Garbaa hojjeturra himaman keessaa rakkoo guddaa reebaan guddaan irra ga'ee kanas mana murteetii iyyadhee manni murteellee reebinaa nama Qiliinxoo jiru nama maarafaa beekii yeroodhaa jiru harka sibiilaan shiboodhaan hin ilaalanii ajajanaa kennanii kan duraan abiyyoota addabaabaayii jedhamu sanitti soodduun bara dargiidhaa ijoollee dhumte saniifi lamuu akka hin deebine daajib እንዳይደገም እንዳይለመድ በኢትዮጵያ ምድር kan jedhame sun qabatamaan kunoo nurratti raawwatamaa jira jedhanii gaafa dheengadde jimaata dhiyaata warri 38 kun dhaddacha irratti irra akka bara dargiititti deebinee reebamaa jirra urrarraafamnee garafamaa jirra jedhanii dhaddachattillee maatittillee nuttillee himatan isaan kun dhugaa karaa ganaaf dhaddachaatti waan manni murtee qulqulleessu ta'a jechuudha. Isin of eekoodhaaf abukaatoo hojjaa taataniifu waa'ee Dooktar Mararaa maal beeku? Ijoollee isaa lamaan maatii isaanii
Taayee nagaraa nama jedhamu kumala gabasaa nama jedhamu salkan qeeccasaa saddeetitti maakalaayii fidanii qarshii isaanii boorsaa isaanii meeshaa waan barbaadan hunda fudhatanii deemaniin ijoollee yoo san maal balleessinu jennaan ganaman dachaatan jedhaniini guyyaa kana godhan kamsaadha jimaata sa'a 10tti doktoriin erga manni murtee namni abbateen boodatti araadaa koordisii isa mana murtee qaxabeellamaa jedhamu yoo fidanii jedhan doktoriin maal balleessee na qabdan jennaaniin dhaddachi shororkeessaa shakkamte jedheeni lakkii beekan mootummaan jedhu shororkeessaa moti labsii yeroo muddamtuu sana cabsite naan jedhani mootummaan kun isinillee dhaddachi yoo dhugaa dubbattanii jennaan dhaddachi nu kan qaqqabe waan shororkeessaa ta'eefilleedha guyyaa 28 sirratti gaafanna jedhanii doktoriin an shororkeessaa moti baay'ee dallanee dubbata jedhanii doktoriin dhaddacharratti gaa shororkeessaa guyyaa 28 gadis olis qabamuu hin danda'u jedhanii guyyaa kana 22 irraa haga hujja 20tti jechuudha bara 2009tti beellama qabanii. Ijoolleen isaan biraa qabaman dhiyaataniiru. Meeshaan kun doktoriin bakka isaan dhaqan laaltanii ganama dachaatan jedhanii doktorii kafan harkanii fudhadhu jedhanii kumalaa isin fudhate kaayyaatti ganama summaan deebitaa meeshumaaf doktoriin fa bakka ga'an geessite jedhanii mucaan garuu ani isin amanu kafana kooka halkanii fudhatee deema jedhee hamma ammaatitti ijoollee kun amma guyyaa 5 mana murtee dhiyaanne ijaan arguu hin dandeenye rakkoo kabbaadii keessa jira jechuudha. Labsiin muddamsiisaa kan ilma yeroo ammaa Itoophiyaan baasee kun labsii addunyaatiin labsii Afrikaatiin labsii Awurooppaatiin labsii biyya Itoophiyaa keessatti hojjetu achitti kan deeme Awurooppaa paarlaamaa waameeti dhaddacha san irratti Awurooppaa paarlaamaan eenyu affeera Awurooppaa paarlaamaatu beeka malee maraaraan hin beeku waltajjii Awurooppaati yoo Awurooppaa hibratiin paarlaamaa akka shororkeessaa ta'u isaan himachuu qabu. Sabaa himaan mootummaa Itoophiyaa akka jedhanitti garuu labsii yeroo hatattamaa cabseetu jedhamiti manni murtii immoo shororkaasa jedhu eessaa fide. Mootummaan kan jedhu akkuma jette san labsii yeroo muddamsiisaa keewwata lammaffaa keewwata xiqqaa tokkoffaa jedha. Karaa biraatiin immoo labsiin yeroo muddamsiisaa kun seerota biyyaa kan duraan jiru hin faalleessu. Seera duraan bahee jiru hin xiqqeessu. Namoota seera sanitti bulu hin tuqu. Namoota seera saniin ala deeme. Fakkeenyaaf yoo roorrisanii seeraan ala deeman qaba. Doktor Maraaraan kanan goone. Mootummaa Itoophiyaattu paaspoortii kenneetii ala erga hin beekamu. Achi kennaqee affeeramee. Labsiin yeroo muddamsiisaa Itoophiyaa kun beeka addunyaatti miti. Doktor Maraaraan badii hojjete kan jedhan biyya Itoophiyaa keessatti miti. Awurooppaa keessatti. Akka seeraatitti biyya Awurooppaa keessatti wanni hojjetame irratti gaafachiisuu hin qabu. Dachii Itoophiyaa, qilleensa Itoophiyaa, bishaan Itoophiyaa keessatti waan ta'e irratti hojjeta. Mana hidhaatti maatiin firrii dhaqee ilaaluu hin danda'a isaanis ta'e ijoollee lamaan mana isaaniitii qabaman. Duratti ufaatoo doktoriitti ammallee foon jeganaa maatiin isaatiin naa kennee doktoriidha. Kaleessa sa'a 5 irraa kaasee haga sa'a 9 doktorii ijaan arga jedhee abukaatoo ta'uusaa waraqaa qomuqqisee jimaata irraa kaasee haga qidaamee haga kalee sanbata guddaatti kadhadhee bulchaan mana maakalaayii kaleessa qorsoo garbuudhaa kiiloo 2 bishaan haayilaandiidhaa kiiloo 2. Wondumurraa doktor Maraaraadhaaf ka jedhu malee an akka abukaattoo isaatitti seeraan arguu hin dandeenye nala organ garuu maalidha seerri asii kun abukaattoon maamila isaa kan qunnamuu danda'u roobiidhaaf jimaata waan jedhaniif amma roobitti naa qaqqaranii maatii isaa keessaallee kaayyee mucaa jedhamu amma ammaan argine maatiin isaanis namni tokko argine kumalaa san garuu arginee jirra. Firri Maraaraa tokkollee kaleessa ganama kiniinii jaarsaa fiduudhaan dhaqee argee jira jaarsa jechuudha ijaani. Meeshaan mana doktor Maraaraatti fe'amee gara mana akkalaayii dhaqeefi ijoolleen doktor Maraaraa sababa himannaa tokko malee mana hidhaa hamma ammaa guyyaa 5 turuu rakkoon. Seerri Itoophiyaa kan jedhu sa'aatii 48 sa'aatii 72 dhaggeessatti dhiyaachuu qaba. Kiniinii jettan maal jechuudha? Jaarsis rakkoo sukkaaraa fonnoo biraallee hin qaba. Kaleessa ganama mucaan maatii doktorii keessaa tokko kiniinii yoo tuti seensisanii argeera naan jedheen natti egaa garuu an akka abukaatootitti argachuu hin dandeenye. Obbo Wandimuu Ibsaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa. Isinillee baay'ee galatoomaa waan carraa naa laattaniif. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiilooherzii 15,700 irratti meetir baandii 25 yookaan kiilooherzii 11,900 11,965 12,110 12,140 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiilooherzii 9,485 9,755 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. qophii boruutii walitti deebinaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.